bakka wayii dhaqee jechuudha takka waan akkana argeen beeku takka jechuudha garuu hin jira bakka hundaayyuu hin jira an takka ani bakka kanallee mudannoon akkanallee na mudateen beeku gaafa useenu dhugaa isinin jedha ummata makiyya kan hundu agartanii akka addaan dho'e gaafa argu jechuudha ummata kana hunda gaafa argu wallahi ani takkaan agar ani hospitaala hedduu nama birallee dhaqe garuu jechuudha wallahi takka akkan argeen beeku har mudannoo addaatu na mudate baay'ee tokko bakka ummata wallahi gaafa useen mi wanni isinin jechuu barbaadu obbolee kiyya dhageeffadha rabbii keessanitti shukrii walja rabbii keessan galateeffadha tokko fa rabbii fayyaa si kenne rabbii nagaan baasee nagaan si galchu wallahi rabbii keessatti galateeffadha wallahi akitti ani rifadhe jechuudha akitti ani rifadhe wallahi rifaatu addanati taate jechuudha ani wallahi lazim mana kana keessa jechuudha obboleen kee fayyaa tana wanni ga'um jiru mana kana keessa kuni bakki algaan irra ciibsamu dhabamee wallahi tarbeeza rakkatti teessisanii jechuudha jaarsa jaartiin jedhamu dargaggeessa dargaggeettiin jedhamu wallahi lazim akitti ani rifadhe anaaf rabbitu beeke sa'aatii sanitti yaa rabbi kiyya jedhe yeroo achi keessaa gabbe yaa rabbi kiyya galanni see haa ga'u jedhe maaliif obboleen kiyya wallahi rabbi kennan beenu ofirratti jedhe yoo achi keessa arge jechuudha wallahi lazim mataan kun dhukkube kachi keessatti du'ee ba'aa jiru nuti rabbii kennan beenu wallahi rabbii kennan beenu nuti bakka nyaanna hidduuna rabbii kenna galatan beenu ashamaar kafuuni jira jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jira obboleen kiyya akkam jirtan nagaa jirtanii anillee nagaa jira alhamdulillah har'a dhaamsa sarahaa dhaamsa jabdu isinii dhaamu dhufe rabbii keessanitti shakkaradha wallahi ani mudannuma kanallee beeku mataan sa'aatii sana dhukku jechuudha kuno hamma ammaatti jechuudha mataan sa'aatii sana dhukku wallahi lazi maalifi ani nama duuka dhaqee gaafa dhaqu ani hospitaala akkanallee argeen beeku dhibee akkanallee argeen beeku nama akkana baay'atullee argeen beeku gizee corona jedhan gizee corona sandu argina male mana yaalaa dhaqee mana yaalaatti argeen beeku wanni isin dhaamu dhufe boleen keessa raahatte akka kiyyatti wanni isin dhaamu dhufe rabbii keessanitti shukri galfadha rabbii keessan torba guyyaa rakkateeffadha rabbii keessan wallahi azim dachaan rabbii keessan galata galcha warri fayyaa qabaatanii warri nyaatanii warri nagaan baatanii nagaan ilmoo keessanitti maatii keessanitti dalagattanii harka fayyaa qaban rabbii keessanitti galata galcha wallahi ani har'a jechuudha gaafa hospitaala san keessatti nama argu gaafa nama san hunda argu wallahi lazim hirrifadha mataan sa'aatii sana dhukku jechuudha mataan sa'aatii sana dhukku ammallee na rifadhe jechuudha yoo akka toseen kinoo namni kun jechuudha wallahi nuti rabbii kenna jedhe wallahi galata isaan beeynu war jedhe nagaan baanee nagaan gallee haasofnee kolfinee taphanne ka achi keessa ciisu algaa irra ciisu dhabe wallahi doktortoota tana utoo ani mootummaa ta'e utoo ani mootummaan kun mootuyyuu dalaga ummata kana keessa deemee waan isaan keessa jiran akitti isaanitti jiran akitti isaan ummata kana itti badadaa jiran utoo argee mindaan isaanii dachaa kudhan yoo dabalame garaa nama nyaatu dachama kudhan jechuudha garuu mindaan nama biyya keenya gadi bu'aadha kana gisee durallee kaasanii ummannis kaasee namni tokko dhaga'uu fi dide namni jiru achi keessa abbootii keenya haawwatii keenya obboleeyyan keenya daa'imman waan irra algaa dhabanii baay'ina namaatirraa isinii haa galu baay'ina namaatirra dubartiif dhiirri akkatti bakka tokko algatti garuu mana kana kilaasiitti kana tokko keessatti ani bakka yeroo jalqabaatiif dubartiif dhiirti kilaasii tokko keessa asii ciisan yeroo jalqabaatiif arge wallahi lasiin dhiifaman irra ta'a hospitaala biyya alallee arge ka biyya keessallee garuu ani seenne sobu yeroo lamu maal bichaa dhaqe garuu kana jechuun kana addinati ta'e bakka daangaanati dabarfatee naasuun gizee sanii tokko bowwan ilaamaatti narraa galuu didde wallahi billah bowwan hamma ammaatti narraa galuu didde ya jamaa kiyya ya ummata kiyya wallahi lasiin rabbii keenya tokkoffaa galata isaan beenu galata rabbii keessanii galchan
warri safaatanii maal jettan rabbii keessan itti galata galfadha. Meeqa kamtu naan jedha mucaawitu jedha barii meeqa kamtu sirriirra ciisaa jira jedhe gaafa tokko haasa'ee galgala. Dhugaa ani dhugaa jechuudha. Ani akka har'a rifadhee yaa rabbi kiyyaa jedhe achi gabbaye wallaahi haga achi deemu muddame jechuudha. Yaa rabbi kiyyaa jedhe ijjina laaluu dadhabde uummata isaa wallaahi dhasee yoo isa akkatti bitaa mirgatti zaragga amanii jedhan. Wallahi lazim yaa rabbi kiyyaa jedhe. Hospitaali kuni keessi akka rabbi fedhe jira. Namni wallahi lazim yaa rabbi kiyyaa jedhe galanne si haa qabu. Rabbi kiyyaa wallahi lazim galata keen beeynu jenne achi gabbaane. Dhuguma galata isaan beeynu. Warra mootu yaa rabbi na dhibi jedhu fa'aatu jira miti. Yaa rabbi na fuudha lafa kanarra yaa rabbi akkana na godhu fayyaa qabu fayyaa ofiitti kadhatutu jira miti. Yaa jamaa kiyya yaa ummata kiyya wallahi lazim rabbi keessanii galata galfadha. Jiru meeqa kamtu jiru akkana jiraachuu dadhabe jedhu otoo nyaate odoo fayyaa qabu. Yaa rabbi ati fayyaa nu dhungate. Yaa rabbi kiyya ati fayyaa nu kenne. Yaa rabbi kiyya ati wallahi lazim kadhiba mille yaa rabbi ati fayyisa du'aayii godhaafi fayyaan tuni waan xiqqishuu miti. Wanni ijaan argitaniif wanni ijaan hin argine gargara. Ani amma duraanirra wanni har'a arge akka waan bakka anjiraamiti wallahi lazim ta'addanati ta'e daangaanati dabarfatte jechuudha obboleeyyan kee. Maali viidiyoo isinii waraabe obboleeyyaa qabda obboleettii qabda biyya keessa jechuudha. Biyya namaa jirtan fayyaa keessanii argattan ila ganama maskisee lafa kaatu fayyaa kee kadhadhu wallahi alhamdulillah jedhi rabbii keetitti. Alhamdulillah yaa rabbii kiyya galanni si haa ga'u jedhi. Alhamdulillah jedha rabbii keetitti galata galchu warri dalagattu warri mootu yoo baatee nagaan galtu ilmaan keessanitti haadha keessanitti abbaa keessanitti obboleeyyan keessanitti yaa rabbii kiyya galanni si haa ga'u jedhamee obboleeyyan kiyya rabbii kiyya galanni si haa ga'u jedha. Ani rifaatuun har'a rifaadhe kun wallahi takka ani hospitaala sanillee gizee lama bichaa dhaqee beeka. Hospitaali sun hospitaala guddaadha. Takka ani nagari takka nama akkatti baay'atu ani durallee akkana caafii malee keessa seeneen beeku. Reeffa asiin baasanii wallahi tara akkatti yaasan jechuudha. Gaafa san argitu gaafa uummata achi keessa akkasitti ciisu san argitu bakka waatu sitti dhagama. Itti rabbii kennan beenu sa'aatii sanitti jechuudha bari dhuguma wallahi lazim bumunatti fakkaata. Wallahi lazim doktortoonni tanamo wallahi waan isaan danda'anii wanni isaan danda'an waan addaati wallahi lazim baay'ee tokko garaana nyaata isaanis garaana nyaatanii bakka irra taa'an dhabanii barcumarra taa'anii kaan akkatti asiin itti galchan kaan gulukoosii harkatti hidhan. Wallahi lazim baay'ee ulfaataadha. Wallahi lazim jireenyi addunyaa kun baay'ee ulfaataadha. Rabbummaan kennan nu haa laaffisu. Rabbiin kenna wallahi lazim rabbiin kenna nu haa laaffisu. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu rabbii keessanitti shakkara. Rabbii keessanitti wallahi shakkara dachaa shakkara. Yaa rabbi galanni si haa ga'u jedha. Rabbii kenna galanni isaan badi wallahi billah. يا ربي كيا قالني سي حقه يا ربي نتو والله لازم أبولين كيا قال تنبينو يرو أمني أكنا كيس جر نتهمان أركنو إجوانو نركتو والله إسن إجوا إسن نركتو والله إجوا إسن نركتو أمودنو نرنا مودتي تكا نركب به والله الحمد لله. Balayan kiyya wanni goonu jirtu wanni nuti goonu jirtu ila rabbuma keessanitti galata galfadha rabbuma keessan kadhadha wallahi